Waraanni bilisummaa Oromoo mariin karaa nagaa walabatee sadarkaa idil addunyaatti taajjabamu ka godhamu yoo ta'e irratti hirmaachuuf qophii akka ta'e ajajaan olaanaa waraanichaa Marroo Dirribaa BBC'tti hime. Humni mootummaan Itoophiyaa shanii jechuun waamuu fi paarlaamaan biyyatti shororkeessummaan labse kun waggoota muraasa darbaniif mootummaa waliin lolatti jira. Sarbama mirgoota namoomaa iddoowwan waraanichi socho'utti raawwatamaa jiranii fi dhimmoota kaan irratti Zalaalam Taaddasaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa dubbiseera. Haala amma waraanni bilisummaa Oromoo irratti argamu ibsuudhaan eegala. Guutummaa Oromiyaa keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa hin jirre keessa tokkoyyuu hin jiru. Godinaalee hunda kana keessatti immoo gandoonni baadiyyaa Oromiyaa guutummaan guutuutti harka waraana bilisummaa Oromooti kan jiranii qabsoon imala gara Finfinnee eegalle hin dhaabbanne carraa uumametti dhimma bahee waraanni bilisummaa Oromoo waan argachuu qabuu fi qabsoo sadarkaa biraatti ceesisuu malu sanarratti hojjetee itti milkaa'eera. Har'aa sa'aatiin arisitti haasa'utti lolli naannoo Finfinnee meettaa roobii kaasee Shukutee naannoo Amboo Finfinnee Jibaat Maccaa karaa ammayya walisoo waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira jechuudha. Waliigalteen TPLF waliin gootanii turtanii itti fufee jira moo erga isaan duubatti deebi'anii dhaabbatee jira? Waliigalteenii dhaabboleenii qabsoo kara hidhannoo gaggeessanii taasisanii duubatti hin deebine akkuma jirutti jira. Waliigalteen waraanaa odeessaa bakkuma isaati jira. Wanti diigameeru hin jiru. Waraanni keessan iddoo qabatanii jiran tokko tokko keessatti immoo yakki gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf namoota nagaa ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kan jedhu komiiwwan gurguddaa ka'anii fi dhimma kana quba qabda. Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baduurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessu baduutuun irra filadhaan. Himannaaleen akkasii iddoo irratti ka'an kana keessatti sochiin gama mootummaa abbaa sochiin akkasumas immoo baqaraanummaa fi naannoo sanatti qawween akka barbaadame argamu akkasumas immoo sochii daangaa kutaa naannoo Amaaraa waliin wal qabatee jirurraa humni faannoo jedhamu kallattii sana irratti ce'ee uummata irratti saamicha gaggeessuu fi uummanni naannoo sanaa miidhaarra jiraachuun dhoksaa tokkoyyuu hin qabu. Waraanni keenyi naamusa mataasaa danda'e gubbaa hanga goodaatti to'annaa dhaqqaba. Kana keessaa fedhii bu'aa akkasumas humnoota finxaaleeyyii gama kaabaarraa dhufanii fi akkasumas mootummaa abbaa irree naannoo adda addaatti gadhiisee deemurraa qawween bakkoota adda addaatti harka namoota hin mallee fi saamicha rakkoo adda addaa uummatarraan gahanii harka galuu kun hundumti wal qabatee uummati kun miidhaan irra ga'eera. Wanti diina jirruu fi kun ofii rakkoo qabayyuu yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinuufiyyuu hin jirtu. Haalli kun nu keessaas rakkootu jira yoo ta'e sirreessuuf dirqama itti qabna. Dirqama kana immoo yeroo dhiyootti uummata waliin taane nu keessa jira yoo ta'e eeruu uummati nuu kennutu jira yoo ta'e of keessaati qulqulleeffanna. Kan kanarraa fi qaamni walabaa tokko rakkoon kun kallattii kanaan nurra ga'e kan uummati jedhu baasee hin himne waraanuma bilisummaa Oromoo qofaatti quba qabuun rakkicha furuu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf. Xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin wal loliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'as sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiisi oofishaalii karaa nu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee kan hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kataasifamu ta'ee fi international sanction bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko yoo jiraatiin namni dhimma rakkoosaa saba bakka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajjabdoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo nu dhiyaate irraa hirmaachuu qophii. Gama Ameerikaatiin rakkoon kun karaa nagaa akka furamu ni amanamaa. Gama TPLF wajjiniitiinis akka hiikamu hojjechaa turanii tarii odeessa wal jijjiirtu TPLF waliitiin dhimma kanarratti wanti waliin dubbattanii beektan hin jiru.
ammatti namoonni waliin dubbanne jiraachuu malu kana siin jedhutti hin danda'u ammatti waan dheedhii ta'e odeessa wal jijjiiruun odeessa akkamitti seen akkamitti keessaa baanaan inni kun odeessa keessoo waraanaati. Namoota bakka buufanne dubbisan hin dubbisne ka jedhu dheedhiidha ammatti si himuu hin danda'u. Aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan mootummaa federaalaa yeroo garaagaraatti hidhattoonni kun sadarkaa biyyaa fi yaaddoorra hin geenye irra ga'uu himaa turan. Tarkaanfii akka haaraatti tibbana fudhachuu eegalaniinis milkaa'ina argachuu himu. Dhimma kanarratti kan dubbisne ministeerri deetaa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessisaa mootummaan tarkaanfii eegalee cimsee itti fufaa jedhan ammayyuu taanatu dubbise. Ani odeeffannoo mootummaan hidhattoota dhabamsiisera jedhu hin qabu. Tarkaanfii fudhachaa jirraa nageenya biyyaatiif yaaddoo ta'aniiru. Kanaafuu tarkaanfii fudhachaa jirraa bifa haaraadhaan naannolee faana waliin qindaa'uudhaan mootummaa federaalaa deeggarsa gochuudhaan naannoleen tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuutti jiru kan jedhudha malee mootummaan dhabamsiisera balleessiran jedhu mala shiftummaa garee qabu waan ta'eef mootummaan yeroo tokkoon nan balleessa kan jedhus waan qabu natti hin fakkaanne nageenya balleesse kan jedhu sin nageenye ammas taanan garee kana sadarkaa yaaddoo hin taane nageenya uummataatiif jecha mootummaan kana caala obsuu hin danda'u kana caala tarkaanfiin barbaachisaan ta'e fudhatamuu qaba. Kun immoo amala ripheleelummaa qabu waan ta'eef amala shiftummaa qabu waan ta'eef badii nama ajjeesuun baay'ee waan humna addaa nama gaafatu miti. Nama ajjeesuun duudhaan yoo sin dhorkin naamusni yoo hin jiraatin hanna saamicha ajjeechan abbaan fedhayyuu gochuu kan danda'udha. Kun gareen kun kanarratti bobba'e waan ta'eef kun amala shiftaan tokko gochuu danda'uudha. Amala yeroo tokkoon baduu danda'us miti kun. TPLF hojii mootummaan araara jalqabeera. Gama kaaniin immoo gama lixaa immoo gafa kibba Oromiyaas immoo gaafa laaluu hidhattoota hojiin lolatti jira. Biyyuma tokko keessadha araarri TPLF hojiin jalqabame hidhattoota kaan waliin maaf hin taasifamu jedhanii kan gaafatan jiru. Maali yaadi keessan akka qondaala mootummaa tokkootti? Mootummaan akka qajeeltotti akka pirinsipiliitti qaama kan faana iyyuu waraana hin barbaadu. Ani waliigaltee gochaa jira kan jedhu nageenyi sumarraa amma dhaga'uu kooti akka mootummaatti waliigalteen dhoksaadhaan gaggeeffamu hin jiru. Waliigalteen yookaan barbaachisu ta'ee nageenya buusuudhaaf dursa guddaadha qaba mootummaan nageenya hin buusa. Qaama kan faana iyyuu qaama karaa nagaan socho'a jedhu yeroo kamitti iyyuu banaadha karaan nagaati. Qaamni dhiyaa fi maal jedhame kun qaama eenyu akka ta'eef beekamu ajjeesuu fi qalluu saamuu malee qaama kan faana iyyuu negosheetu akka godhamu akka araaramu haa ta'u malee ijoolleen Oromoo daggala seentee qabsoodha jettee fakkaatee seentee akka karaa nagaatiin galtu mootummaa yeroo kamitti iyyuu waamicha dabarsa. Qaamni waliigaltee akka biyyaatti yookiin akka garee wayiitti taa'amaa jirus hin jiru. Waliigalteen mootummaan fuulduratti marii biyyoolessaa kan gaggeessu jira. Kana keessatti akkaataa komishiiniin marii biyyoolessaa kana gaggeessu lafa kaa'uun qaamni dhimmi ilaallatu kan hirmaatu ta'a. Garuu immoo waraana gaggeessuu miti badii guddaa uummata irra gahaa jiraan uummanni keenya qotachaa hin jiru baay'ee uummanni parsantiin gara lixaa jiru kun guddaan buna isaa guurrachaa hin jiru qotachaa hin jiru karaa deemaa hin jiru gubuudhaa saamuudhaa horiirraa qaluudha. Kanaaf mootummaan nageenya buusuudhaaf fedhii guddaa qaba. Qaama immoo uummata irratti akkana roorrisu kana dhaabbatee ilaaluu waan hin danda'amneef malee waraanatti galuu filateetti miti jechuu kooti. Kanaaf akkasin irraa hubadheetti qaami waliin taa'anii mareetan hin jiru. Ijoolleen garuu bosonaa ba'anii karaa nagaadhaan akka qabsaa'aniif immoo waamicha taasifnaadha. Akkasii yaadi keessan? Akkasi kun qaamni nama ajjeesu kun nama ajjeesuu dhiisee uummata isaa ajjeesuu dhiisee saamuu dhiisee karaa nagaadhaan qaama jalatti hiriirutti abaa'oo shanee kan jedhamu shororkeessaadhaan himatameeti kan jiru. Akkasuu ta'e ijoolleen gareen kun garee TPLF faana socho'uudha. Garee qaamota diina biyya kanaa ta'an faana socho'uudha. Garee akkasii kana faana diriin taasifame hin jiru. Garuu ijoolleen Oromoo karaa kana dogoggoraan keessa seenan karaa yeroo kamittiyyuu galanii qabsoo isaanii karaa nagaa akka godhan mootummaan waamicha yeroo hundayyuu waamicha dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin galgala kanaaf qopheessinee kaa'amee qophiin mariin rakkoo furuu mootummaan federaalaa fi humnoonni Tigraayitti jiran abdiin uttoree jedhan baqattoonni Tigraay Sudaan jiran waraana kaaba Itoophiyaa baatilee 20 lakkoofsiseen namoonni miliyoona 2 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf kan dirqaman yoo ta'u 60,000 ol jalqaba waraanichaa irratti gara Sudaanitti baqachuun ni yaadatama. Ijoollee ishee waliin wiirtuu baqattoota Sudaan Tuunaay Diibaa jedhamu erga seentee ji'oottan 19 lakkoofsisuu kan himtu dubartiin ganna 46 Algaanesh Gabragzaabeer ammallee haala hamaa keessa jiraachuu dubbatti. Sababa waraanichaan baqachuu koon dura jireenya gaarii jedhamuun qaba ture. Amma garuu jireenya akka nama mormaa gaditti awwaalamee jiru keessa jirra. Ji'a ji'aan kiikii kiiloo tokko zayita liitira tokkoo fi ashabootu nuuf kennama.
kanaan achi homaa hin qabnu. Wiirtuun baqattootaa Tunaay Dibaa dirree diriiraa irratti kan ijaarame waan ta'eef roobaa fi bubbeef akka saaxilame himu baqattoonni. Dabaluunis nyaata madaalawaa dhabuun dhibee garagaraaf saaxilamaa akka jiran dubbatu. Waggaa darbe rooba cimaa roobeen manneen hedduu yoo jijjigan godoowwan tokko tokko ammoo lolaan fudhatamanii turan. Bulchaan wiirtuchaa obbo Asmar Adool waqtiin gannaa akka isaan dhiphisu BBC'tti himaniiru. Namoota miidhaa qaamaa fi dhibee fayyaa qabaniif dhaabbanni aktiif jedhamu manneen citaa muraasa ijaareera. Uummanni harka caalaan garuu dunkaana keessa jiraatu. Sunumtiyyuu dulloomee cicciteera. Kanaaf amma ganna dhufaa jiruuf kun nu dhiphisa. Wayita ammaa TPLF fi mootummaan Itoophiyaa waraana dhaabuuf marii nagaa gaggeessuuf qophii ta'uu isaanii ibsuun baqattoota kanatti abdii horee akka jiru addee Algaanesh Gabra ni himu. Yoo hadhaa'aa ta'eyyuu yoo rakkoon baay'ateyyuu miseensota maatii koo tokko argachuu danda'a ta'innaa nagaan bu'ee dachee biyya koorra ejjedha ta'innaa kan jedhu abdii guddaan qaba. Gidduutti ammoo oduu gaggabaaboon isinitti himaa boba'aan gargaarsa dhiyeessuuf oolu liitira miliyoona 2 ji'a ja'aan akka naannoo Tigraay seenu mootummaan Itoophiyaa hayyamuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Kun kan himame gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen direektara olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Biislii waliin Roomaa keessatti yeroo mari'atanitti ture. Manni murtii waliigalaa Ameerikaa seera mirga ulfa baasuu dubartootaaf hayyamu waggoota 50 lakkoofsisee kufaa godhe. Hayyama mana murtii kan hordofee isteetawwan biyyattii mata mataatti seera ulfa baasuu dhorku tumachuuf jiru. Murtiin kun guutummaa Ameerikaatti dubartooti ga'eeyyii miliyoona 36 ta'an mirga ulfa baasuu akka hin qabaanne dhorka jedhameera. Pireezidantiin Somaaliyaa Haaraan Hassan Sheekh Mahamuud irra deebiin erga filatamanii booda imala jalqabaa gara UAE godhaniin koronaan qabaman. Torbee tokkoof hojiif UAE turanii ka deebi'an pireezidantichi mallattoo homaa akka hin qabnee fi manaa hojii kan itti fufan ta'uu Tiwiitar irratti barreessaniiru. Namni umurii ganna 66 kun bara 2012 haga 2017 biyyattii ka bulchan yoo ta'u caamsaa darbe irra deebiin filataman. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri mirgoota namoomaa gaazexeessituun Al Jazeeraa humnoota waraana Israa'eliin ajjeefamuu mirkaneessee jedhe. Waajjirri kun ajjechaa gaazexeessituu gameettii Al Jazeeraa Shireen Abu Aqlaa kan lola Paalestaayiniif Israa'el osoo gabaastu caamsaa 11 ajjeefamte qorateera. Ajjechaan ishii dheekkamsa guddaa kaasee ka ture yoo ta'u Israa'el rasaasa loltoota ishiitiin ajjeefamuu waakkataa turte. Dargaggeessi gana 22 lammii Senegaal Kaabilaamee TikTok irratti baay'ina hordoftootaan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa ta'e. Kanaan dura sadarkaa tokkoffaa qabattee ka turte shubbistuu lammii Ameerikaa hordoftoota miliyoona 142.5 qabdu Chaarlii D. Ameeliyoo turte. Oduuleen gaggabaaboo saanuma kana.